hordoftoota keenya irra karaa telegiraama isin qofti telegiraama keessanitti fayyadamtanu isin agarsiisa. Telegiraama kana seetingii kana booda gaafa ilaaltan isiniif isin qofatu itti fayyadama, namni kan biraa fayyadamuus xalafuus hin danda'u jechuudha. Isin hanga xumuraatti chaanaala kiyya sabiskiraayib laayik godhaa. Ilmaan sarara kana sadan cuqaasuudhaan gara seetingii keenyaan seennaa dura bilbilli keenya xalafamuuf dhiisuun ilaallaa jechuudha. Divaayis bakka jedhu kana tuqxanii haala kanaan Samsung Galaxy inni jedhu kun isaan ittiin hojjetaa jiru waan ta'eef bifa kanaan keessanis yoo jiraate keessaa baatanii gara barumsaa deemtu jechuudha. Kana booda Privacy and Security bakki jedhamu kun bakka murteessaadha jechuudha. Bakka kana tuquudhaan ni seenna. To stop verification bakka jedhu kana ni tuqxu jechuudha. Sana booda paaswoordii kennituuf. Paaswoordiin isin kennitan paaswoordii gabaabaa ta'uu qaba. Dijitii 4 dijitii 5 jechuudha. Waan kanaan caalle paaswoordii yaadachuu dandeessan waa yeroo kamuu yaadattanii ittiin barachuu dandeessan kennituuf jechuudha. Paaswoordii kana erga kennitaniin booda xiyya kana tuqxu indaganaa paaswoordii dhuma awwala galchitan ammas irra deebiidhaan ni galchitu. Sana booda paaswoordii keessan sana maqaa ittiin hidhattan namni maqaa sana arga malee paaswoordii biraa hin argu jechuudha. Maqaa ittiin hidhattan paaswoordii sana irratti ni keessu jechuudha. Fakkeenyaaf haadhoo jedhee haa kaa'u. Haadhoo jedhee gaafa kaa'e namni isa kana argaa jechuudha. Xalafuufis gaafa dhufu isa kana malee waa tokko kan biraan argu jechuudha. Bifa kanaan inni lammataa iimeela keessanii walitti hiitu. Iimeela keessanii walitti hidhamuu qaba jechuudha. Ergaan kan isin qaqqabu karaa iimeela keessaniiti. Namni koodii isinitti ergees isinii galuu hin danda'u. Yoo namni xalafees ergaan kan isin qaqqabuu danda'u karaa Google iimeeliitiin jechuudha. Iimeelii Google keessaniitiin walitti hidhuun murteessaadha jechuudha. Kana booda haala kanaan koodii iimeelii Google keessanii irratti isinii ergamu asirratti ni galchitu jechuudha. Haala kanaan galchitanii xumurtaniin booda xumurameera jechuudha. Yoo barbaadan keessaa bahuu dandeessanuu akkuma barbaadanitti cheenjii gochuu dandeessu, yeroo barbaadan jijjiiruu dandeessu. Haala kanaan dhuftanii haadhoo isa jedhu qofatu mul'ata jechuudha. Koodii keessan isintu beekaa. Haala kanaan cufachuu dandeessu hanga xumuraatti waan faana turtaniif horaa bulaa.